Hedduun keessanii rifeensa haphii akkamitti yabbifnaa jechaa na gaafataa turtan karkadee roosmerii sokoraataa fi habbarrashaa kas yookaan kaarii immoo maal jedhama. Isa kana walitti miksii gootanii jechuudha. Yabbinna rifeensaa warri barbaadan dheerinnas akkasuma warri barbaadan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Obboleewwan kiyya jirtu warroonni haaraa dhuftan anaa dhufu baga nagaa dhuftanii warroonni turtan ammoo baga nagaa walitti deebine isiniin jecha yuutuuba miinashaa sabiskiraayib laayik sheerii godhuu hin dagatinaa. Yoo viidiyoon kun isin gammachiise yaada yoo qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa. Asumaan gara viidiyootti haa dabarru. Egaa akkuma argitan seensaa irratti ergaa wantoota isa walitti naqxanii boodayyuu distitti naqxu. Distii qulqullaawaa ta'e tokkotti naqxu ibidda irratti affeeltu jechuudha. Qola burtukaanis keessa buuftu. Soorii muuzii miti. Qola burtukaanii keessa buuftu. Akkasuma girfaa yookaan qarafaa isa jedhamu sanillee itti dabaltu jechuudha. Isaan kunniin maaliif isin fayyada? Burtukaaniin akkuma beekamu viitamiinaan kan guutame keessa viitamiin Cdha tokkoffaa jechuudha. Faayidaa qabeessa. Lammaffaa burtukaanii rifeensa keenyaan nu laaffisaa, ni bareechaa, viitamiin of keessaa waan qabuuf jecha fakkeenya yeroo burtukaanii nyaachuudhaaf qunciftan bishaan tokko ijatti nama usaala, bishaan nama guba. Isaan sunniin baay'ee bareedaa forforiidhaaf sunkurtii fi akkasuma qullubbiillee isa kanatti dabaltu jechuudha. Wantoonni kunniin yoo wal argate margiinsa rifeensaatiif jechuudha. Dabaliinsa rifeensaatiif daraan isin fayyada. Waan ofii kootiitti fayyadamee arge. Wantoonni kunniin waan keemikaala of keessaa qabu miti. Keemikaala irraa bilisa kan ta'e. Qullubbii firee 2 firee 3 haga feetan itti dabaluu dandeessan. Bishaan ammootu bishaan noormaalii hin fayyadamne. Bishaan ruuzaa fayyadame. Ruuza fakkeenya kanaan dura isinii himee jira. Viidiyoo ruuzaas gadi isiniif dhiisa akkamitti fayyadamna, akkamitti ruuza qopheeffanna warroonni jettan. Ruuza gizee miicanii akkanatti ibidda irratti affeeltanii bishaan isaa ammootu waan biraatiin fayyadamtu. Akkanatti bishaan isaa duwwaa fayyadamuus dandeessu. Ruuza yeroo miicanii tokkoffaa irraa jissitanii bishaan kan lammaffaa jalaa qabdanii kaan nyaataaf oolfattanii ruuza bishaan isaa ammoo sa'a 24 guyyaa 2 guyyaa 3 quncee burtukaana keessa buuftanii tursiiftanii rifeensa keessanii fayyadamuu dandeessu. Akkanatti illee immoo wantoota garaagaraa itti dabaltanii fayyadamuu dandeessu. Yoo wal argate kun faayidaa kana hin jedhamne rifeensa keenyaaf kenna. Rifeensa caccabuu irraa ni dhorkaa. Rifeensa daraan akka biqilu taasisaa. Bishaan sanitti ammootu hinnaa dabaltu. Hinnaan yabbinna rifeensaatiif tokkoffaadha. Araboonni daraan itti fayyadamti. Faayidaan hinnaa rifeensa ni dheeressaa, ni yabbisaa, ni bareecha kalorii isaa baay'ee tokko jechuudha. Rifeensa keenya nu jalaa diimissallee hinnaan jettanii yoo waan sodaattan taate hinnaan rifeensa yoo duwwaa isaa qofa hojjettan isin jalaa diimessa malee qibaatota garagaraatiif wantoota garagaraa yoo itti dabaltan immootu isin jalaa hin gurraajessu. Inni kun forforiidhaaf rifeensa isin hoosisuuf rifeensi keenya nu hoosisan nyaataa forforii qaba akkamiin ofirraa balleessina jettan forforiidhaaf inni kun tokkoffaadha. Akkanatti yoo hojjettan jechuudha. Bishaan isaa ka dura affeelisan walitti qocee hunda isaa ka affeelisanii jalaa dhimbifadhee erga ka'een booda akkanatti hinnaadhaan laaffifadhaa jechuudha. Namni tokko hinnaa bishaan noormaaliidhaan laaffisee dibata faayidaa hinnaa ka beeku jechuudha. Garuuyyuu haga bishaan noormaaliidhaan akkanatti laaffifannee dibannu bishaan ruuzaatii fi wantoota garaagaraa firaafiree garaagaraa irraa ka guutameen akkanatti hinnaa keenya qopheeffannee yeroo dibannuuf faayidaa gara hedduu kan wanti sun hundi kophaatti gizee hojjannee dibannu faayidaa nu kennu bakka tokkotti walitti cuunfamee dabalame immoo faayidaa kana hin jedhamne rifeensa keenyaaf kenna. Fakkeenya hinnaa rifeensa keenya rifeensa jajjabaatu ji'atti al tokko yookaan 15dhaan akkas fayyadamuudha qabna. Hinnaan rifeensa xiqqoosii akka waan jabeessuu ta'a garii namoo rifeensa lissi godhee namaa laaffisa. Kan rifeensa jabeessullee immootu hinnaa duwwaa isaa bishaan qofa waliin yoo fayyadamtee zayitii ittiin godhin zabaadii yoo ittiin dabalin killee yoo ittiin dabalin akka bishaan san keessatti wantaan viidiyoo irratti isin mul'ifne shaayiin ni jira. Shaayiin rifeensa jabina rifeensaatiif baay'ee bareedaadha. Shaayii fi bunni jechuudha. Niskafii yookaan
bunuma qabdan itti dabaltu buna gurraacha baay'ee bareedaadha itti fayyadamaa laala. Rifeensi keessan isin hoosisu akkaataa isin deebaa itti fayyadamtaniin immootu caccabiinsa jettanii maalii jettan dhiisee yaabbataa deema akkanatti hiitanii bulchutu. Egaa akkasii doggooftanii hinnaa qofa qopheeffattanii booda peestaaliidhaan hiitanii halkan tokkocha lafa bulchitu. Eegasii kaatanii guyyaa lammaffaadha immootu wantoota itti dabalamuu qabu itti dabaltanii jechuudha akkuma viidiyoo irraa argitan. Loomiin waan nu fayyaduuf rifeensa forforii qabu, rifeensa nu hoosisu, dimixmixi godhee sammuu keenya yookaan hidda rifeensi bahuun qulqulleesse qaawa sammuudhaan nuuf bane karaa rifeensi bahuun akkasitti akka ayyarii argatu nu taasisa jechuudha. Rifeensi keenya akka forforii ukkaanfamee kan wantoota bakteeriyoota garaagaraa ni dhorka. Killeen ammoo laafiinsa rifeensaatiif jabina rifeensaatiif tokkoffaadha hin beektan isin pirootiiniidhaan waan taateefu pirootiiniif keessaa qabdi. Dammillee rifeensa arrii baasa jedhan tiriitimentii hojjedhu qabuun keessa damma hin hambisu. Sababni dammi rifeensa laaffisa. Kalarii rifeensaa akka calanqisee bareedu taasisa waan taateef damma fayyadamaan yeroo kamiyyuu taanaan garuu arrii takka illee natti hin baafne. Namni hedduun soba dammi arrii nama baasa jedha. Damma ani erga fayyadamuu eegalee waggaa 3 haga har'aatti arrii takka of keessatti hin argine. Kanaaf dammallee yoo itti maktan baay'ee bareedaa shoora guddaa taphata isiniin jechuu barbaade obboleewwan kiyya. Warroonni feetan itti makuu dandeessu, warroonni feetan ammoo dhiisuu dandeettu. Inni biraa ammoo aappii veneezeriidha. Aappii veneezeriin kun fakkeenya hafuura kallee yoo feetan hin balleessa tokkoffaa. Lammaffaan immoo waannaan forforii fi rifeensa isin hoosisu dimimmaxii godha. Bakteeriyoota garaagaraa ofirraa ittisuudhaaf jecha mana keessatti kana fayyadamu. Hafuurota garaagaraa balleessuudhaaf jecha veneezerii kana fayyadamu. Afaan Arabaatiin kallee isa jedhamu san. An kana hunda wanti isinitti godhaa jiruuf rifeensa isin hoosisu, rifeensa forforii qabu gaafiin keessan baay'inaan kana waan ta'eef. Inni biraa rifeensa haphii akka yaabbatu yoo feetanii jechuudha. Gaafiin keessan hedduun kana rifeensa akkamitti yaabbifna? Rifeensa kanatu isin yaabbisatti fayyadama. Bishaan san ta'e hinnaa kana wajjin ta'e kun ammoo qibaatii ofii kootii mana keessatti hojjadheedha. Gisee tiriitimentii godhu itti dabalaatiin wajjin akkanatti dibadhaa jechuudha. Maaf faayidaa isaa waan arge waan beekuuf. Qibaatii kanallee akkamitti akka hojjetan yoo feetan isin mul'isu. Kun ammoo essential oiliidha. Qibaatii kun essential oilii jedhama. Tiitirii fi lavenderiidha. Lavenderiin baay'ee hafuurota garaagaraa ajaa'ibanii balleessuudhaaf na fayyaddi. Baay'ee urgoofte lavenderiin. Tiitiriin ammoo haylii cimaa qabdi. Kunniin lachuuyyuu itti guddisuun qabdanii nuqxaa 2, 3, 4, 5 bira darbuun qabu jechuudha. Gisee tiriitimentii godhatan warroonni isaa akkanaa kana qabda yookaan ammoo achirra yoo ol tare badaadha waan ta'eefu. Zayitii baay'ee cimtuu takka waan taateef jechuudha. Isiin sun immootu sammuu keenya kana nuuf qulqulleessiti. Isiin illee akkuma aappii veneezerii sanitti ilaallamte rifeensa nama hoosisuu fi baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma immootu dooraa dama jedhan hidda dhiigaa akka yaa'ee socho'ee hojjetu taasifti. Gisee hiddi dhiiga sammuu keenya yaa'ee hojjetu wal keessa jechuudha. Kashaarbii hidhamee dhaabbatee oolee harka keenya masaaja yoo hin goone akkasii zimmi jedhee oolu gisee dhiigni keenya sammuu rifeensaa keessa sammuu keessa yaa'ee hojjetu jechuudha. Qaawa yookaan karaa rifeensi ittiin biqilu banaara. Kanaaf nama fayyada jechuudha masaajii godhuun. Isiin tun ammoo gama biraatiin akka masaajiitti ilaallamti. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Daqiiqaa 30 irraa kaaftanii haga sa'a feetan bira tursiiftanii miicachuu ni dandeessu.